Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota maatii dandeessu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti garanni waaqayyoodhaaf haa ta'u bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa qaqqabu baga nagaa fayyaa taatanii jecha egaa engadda qoodan booyarra immoo caaltuun deessi jennaan gammadee dhufee jira dhugaa dubbachuuf taana dhimmi mucayyoo kanaa maaliif akka kana akkanatti dhaga'amaa jiru beeku akkuma waliigalaatti egaa dubartoonni yeroo miidhamanii walii keenyaatiif yoo walii hin gaddine waaqaan gaditti eenyumtu kan nuuf gaddu hin jiru kanaaf yogaa har'a hajiinis fuulli isaa inni jedhee taa'u suni ifeera indiimate yoo har'a jechuudha egaa kanaaf baga waaqayyo nagaadhaan ishee waan hundumaa caalaatti nagaan hiikamu waan hundumaa irra caalaa caaltuu keenya baga nagaadhaan rabbiin keessii hiikee mucaa guddatee maal akka deesse garuu ganaa dubbatu natti fakkaata egaa mucaa guddatee mucaa biyya bulchu mucaa biyyaaf ta'uu rabbiin siif haa taasisu kan dhugaadhaaf jiraatu kan dubartootaaf hubatu yoo dubartiis taate yoo dhiira ta'es jechuudha kanaaf egaa hajjiyatillee baga gammaddee rabbiirraa abdii hin qaba akka ati jijjiiramtu jechuudha akka duraa sana mana keessatti mucaan yoo mana keessatti ati dallantee teesse mucaan kostor jedhee guddata waan ta'eef firii ta'ullee yaaduu qaba jechuudha hajiin dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dubartiin yeroo garaatti baattu egaa du'aaf jireenya gidduudha ciniinsuun kun waan ta'eef namni tokko ciniinsifatee daawwachuun salphaa miti. Kanaaf egaa obboleewwan keenya baga gammaddee caaltuu baga nagaan si hiike akkuma kana immoo namni isheedhaaf dhimmitanii yaaddoftanii miidiyaa kanarratti hajiittillee eekamaa turtan hundi keessanuu baga gammaddanii akkuma kana immoo namoonni iddoo sana jiranillee baga gammaddanii baay'ee kan faana dadhabaa ture tokko abdiidha. Abdiitillee baga gammaddee jechuun jaalladhaa karaa kanaani akkuma kanallee guyyaa tokko obboleettiin tokko kanuma isaan duukaa dalagdu baay'ee irratti abdiin piraankii hojjechuudhaaf garuu hammam akka caaltuudhaaf bakka qabdu miidhamni caaltuu hammam akka ishee quuqaa jiru qooda sana keessatti irraa hubadheen jira jamiila akkasumatti fakkaatan dogongoon innaa kanaaf baay'ee galatoomeetillee baay'ee caaltuudhaaf namoonni danuun dhaabbattu baay'ee ishiidhaaf quuqamtu egaa waan immoo jaalala isin qabdaniif ilaalee kunoo nagaa dhiyeessee jirti egaa dubartiin jireenyuma ishee keessatti bu'aa ba'ii danuudha qabdi kanaaf iyyuu bu'aa ba'ii sana keessa immoo kan darbu waaqayyoon kan nama gargaareen gaditti egaa hanga waaqayyoon nama gargaare irratti immoo abbaatu tattaafatee qormaata dadhabbii waan hundumaa keessa darba jechuudha baay'ee namatti tola baay'een gammade dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii hamman jedhamne hin gammade akka waanan ufii kodda'ee tokkotti nama gammade jechuudha. Dhugaa dubbachuuf eeggadda baay'ee boo'ee guyyaa lamaaf mataan na dhukkubaa ture jechuudha. Maaliif baay'een boo'ee na kanaaf har'ammoo gammadeen jira. Baga nagaan waaqayyo ishee hiike. Kanaaf egaa dubartoonni jireenya keenya keessatti wanti baay'een nu mudata. Wanti baay'een nu qunnamaa wanti baay'een gara jireenya keenya dhufa. Kanaaf egaa tattaafachuun wanta nutti dhufu sana qormaata waan jireenya keenya irratti dhufu sana injifachuudhaa fi harkuma keenya irra jira jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan yeroo ammaa kana oduuwwan gaddaa baay'ee dhaga'aa jirra. Obboloonni keenya kallattii adda addaatiin yeroo itti miidhaman yeroo itti rakkoon garaagaraa isaanirra ga'u argaa akkuma kana dhaga'atos jirra. Haa ta'u malee egaa hundumtuu hiree mataa isaatii jiraata. Kanaaf egaa wanti baay'een otuma jiru kallattii hundumaatiin jireenya keenya keessatti akkuma dura dubbadhe hanga waaqayyo nama gargaaru biratti abbaatu tattaafata maaliif abbaatu of maraa jedhe boofti jedha Oromoon yeroo mammaaku kanaaf egaa ogummaa qabaachuun barbaachisaadha waan kamiyyuu jireenya keenya keessatti akka obsinu hanga waaqayyo nuuf kenneen olitti nutis immoo muuxannoowwan garaagaraa iddoo tokko irraa argannu irraa akkaataa kanaani jireenya akkamitti injifannu rakkina keessa akkamitti akka ba'uu dandeenyu baruudha dhugaa caaltuun kunoo obsa qabeetti ta'uu ishiitiin kunoo har'a haadha ilmoo taatee mucaa ishee hammattee jirti jechuudha ilmoo ishee baay'ee namatti tola kun bu'aa guddaadha bu'aa obsaati jechuudha annaa kanaaf egaa waa hundumaa caalaa qabeenya miti namni tokko jireenya isaa keessatti ilmoo argachuu caalaa akka kootte jechuudha wanti nama gammachiisu hin jiru baga ta'eef hin jedhaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gammadeef isinis egaa akka gammaddaniif abdii guddaan qaba. Galanni rabbii haa ta'u
Akka kana gaarraa Sa'idoon faas bira jiru namoota danuutu bira jira. Galatooma akkuma kanallee yeroo tokko haala piraankii keessatti engadda baay'oliin fayyootti aartanii fayyootti arrabsaa turtanii jalqaba gaasheenis piraankii seetee waan caaltuun piraankii ishii gochaa jirtu seete malee dhumarratti dubbattee jirti. Akka kanatti itti qoosuudhaaf miti dhugaa dubbachuuf taanaan egaa haala inni ishiin biyyatti yeroo galtetti ajijjiin adda deemuudhaaf yeroo isheen biyya galtetti dhaqxe gaa'ela kana keessa yeroo seentu baay'een itti gadduu dandeenya. So wanta miidiyaa irratti hin baane kaameeraa dugda duubaa iccitii qaban qabaachuu danda'u isaantu wal beekasa kana kun laayivii mataa isaaniiti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee dhugaa dubbachuuf baay'ee faana dadhabaa jirti baay'ees faana dadhabdeetti. Galatoomatillee fayyoo ulfaadhu kabajami dhugaa jechuun yeroo tokko gaa hojiidhuma miidiyaa kanarratti akkasittiin wal beeku taanaan yeroo namni tokko hin ta'u waan piraankii taate yookaan immoo piraankii ishii gochuudhaaf ishiin waan akkas gootu seetee kolfuu dandeessi. Egaa wantichi immoo dhugaa ta'ee kaleessa oolte kun har'a kaleessa mana yaalaa galte akkasuma nuuf ibsaa jiranii deessee jirti. Gammachuun koo daangaa hin qabu dhugaa obboleettiin koo haadhoon garaa tokko keessaa wayiyyuu deesseedhaniiru natti man hanga kana gammadeera natti hin fakkaanne baay'ee gammadeen jira. Akkuma kana gaa durboochee jabaadhaa cimaa waliif dhaabbadhaa waliif wal jajjabeessaa isiniin jechuun dhaamsa kooti rabbiin lafa jirtanitti waan keessan isin wajjiniin haa ta'u. Harkaa wal qabaa wal jabeessaa yaada waliif kennaa akkaataa kanatti haala hundumaa keessatti dubartii fi aarri mana karaa ba'uun aboodhani amma fe'ee yoo cufan mana aarri mana keessaa fakkeenyaaf mana baadiyyaa karaa inni ba'uu hin beekan jechuudha. Innaa kanaaf dubartiinis akkuma kana mala hin dhabdu jedhama. Kana isiniin jedhaa waan hordoftanii waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa ammas irra deebi'uudhaan caaltuu baga gammaddee namoonni wajjiniin dhiphataa turtan dhimma isaanii gidduutti illee dubbachaa turtan baga gammaddan hajjaatis baga gammaddee isin jaallanna isin kabajnaa turtii gaarii.